Eenyu? Dubbadhaan nuti danuudha asirra kabajamu. Mucaan kun bira jira amma egaa haalli akkuma isa argitan miilli isaa raajitee jira. Egalee waan barbaachisu qalasi. Kulisha kuri kanneen waan as makkarraa jedhamu ungoonaa fi darasmaatu jira wanti biraan jiru balas kana malee ammoo fi gaarii jira galu miilli raajitee jira gaa miilli ittiin jiru. Okay. Isin eenyu maqaan keessan? Najiibin jedhama. Okay. Abdushakur. Caccabaa sana kan dhukkeensaa walitti nama hin galchine sana namoota achi keessa hojjetan baay'ee barbaanna akka lubbuutti yeroo ammaa kana. Hoogganaan achi eenyu maqaan isaa? Please go ahead jechuun Abdushakur bilbila hin kaasu namarraa yeroo lamatti dawwaleedha. Elaa dhaggeeffadhu. Namni lukkisaa jilbaa ol irraa citee rakkataa jira maka jarana isaanii miti ummata warra koomentii ustaadii isaanii nama kubbata kalubba jaa kanaafuu maal barbaanne nuti Abdushakur yookaan imbaasiin warri lammii Itoophiyaa bakka bu'ee achi jiru dirqama mataa isaa wallahi billah an duraan namatti hin dubbadhu beektu amala koo anatti irraa jalqaba hunda siirraa jechuudha. Dhufanii mucaan kun mucaa Araboon itti marsanii jiru yookaan marfeedhaan nu jalaa ajjeesuu danda'u yookaan immoo nyaataan ajjeesuu danda'u yookaan waan biraatti gochuu danda'u. Bakkee mucaan jiru eessa mee anuu hin dhaqee jakiyyaan argaa eessa bakkee mucaan jiru? Makka hospitaala kam akka jiru? Qoye mucaan dhufe eenyu jala buuse abbaa tokko. Maka keessa hojiraate aduu jalaa qoy adubbatu ahimatu amma deemtaa sana booda Abdushakuriin biraan naageessaa Abdushakuriin yeroo biraan naageessee kaatu dhimmichi poolisoota olaanoo bira nu qaqqabuu qaba. Maaliif hoo jettee warri maashiniin miilli jaraa kute warri maashiniin miilli jaraa kute suni fira poolisiiti. Firri poolisii Kamal mube iddoo jirtutti maqaa maalitti? Mubeen kadhaame Kamil irratti jiru. Itti mube. Mube akkami? Alo, mube eessa jirta? Sibira dhufaa eessa jirta mee yoo maka keessa taate dhufuu danda'a? Mube. Dura maal jedhee himate? Dura eessa jedhee himate? Oy mee kamu ube yoo Araboonni si bira jiraatan suutatti viidiyoo ofitti qabiiban itti ishaara nu garsiise. Dura gideen himate bakka itti dhaame bakka itti cite hin himne addarasha. Aboon miila lamaan tura jite miili tokko mul'i ma biratti jilba wannumatti jilba olitti rajite miili tokko faanatti rajite. Mucaan tokko naa dawwalaa ture nama wayii bakka feestalii maashiniititti nyaatee naan jechaa ture wal dhaga'uu dadhabne akka sa'a tokko dura. Hospitaala Ruweedaa jedhama idhaara jalatti tokko. Ruweedaa makka keessa isa akhi. Ruweedaa miti abbaa hospitaala kama makka kana inni kan isaan beeytanii si warra sirri ture ijoollee suudhii sana farsoo baale boona waan akka madaa waan akka lubbuu mustashfa nuur ariyaa qofa filanna jenne malee bakka inni dhaqeen agarra mootummaa jecha malee hedduutu jira maqaa qabaami. La wannoo gurguddaa kana bakkeen fidan bakka waan akka madaa waan akka lubbuu beekama mustashfa nuuriin qofa fidan makka keessatti. Mustashfa nuuriin jira Mustashfa nuuriin jira. Jedheera akkasii Video jala jira. Video Hasan jala. በጣም አሪፍ ኦኬ ዳጌፈዱ ኪንግ ከማል ሲጃለና ሲገበጅና ዋን ከነ ነው ገርጋርተ ጀኔ ሲዋምኔ አከለም ኢልሞ ኦሮሞ ተኮት አከሼከ ተኮት አከነማ አቺ ጅሩ ተኮቲ ተኮፋ ወላሂ ሀቀ ወልቲ ምናስቲ ወላሂ ቢላሂ ሙጫከን ነው ጀላ ሚዱ ደንደ ዋንቴፍ አረብኒ ነጫለ ቤቶ ጋባይ ከዝራት ይታ ገራጃ ቤት ጨካኝ ነገሪ አጄሱልን ደንደው ሶ ብረዴሚ ወራ ኢምባሲ ከሰ ጅርቱ ሁንዲ ዱፈኒ ድርቀም አላፊነቲ ሙጫከና አፉደተን ቶኮ ኢታንሴ Wukilina gadi nu erganii jennaan waan barbaachisu waraqaa barbaachisu kamuu barreessinee kanaafuu amma nuu deemuu dandeessaa waadaa seentaati. Amma odoo isin gastii kana muutii godhadhe odoo gastii kana keessaan buune Mustashfa Nuuriin dhaqee informationii ittiin gaafadhu qofa naafu naana maqaa akkanaa nama bakka akkanaatitti dhaame ka sa'atii hagamii seenne jedhee bira jiran jarri bar bira jira warri dhaye bira jira bar.
bira jiru Taata'u ka warri dhayi yookaan bilbilli wayii jiraatee bakka akkana kutaa wayii na eeran malee mustashfaan guddaa waan ta'eef argachuu hin danda'u. Umama qoyame taragaga nu mube yoo jarri sibira jiraate video bani ishaara nu garsiisi yoo jarri sibira jiraate miuti raabkaati dubbadhume Mubarak asan biyya yoo jiraate sun nu galcha Aywa. Na bira jiru malee. Esa jirta mu'e Mubarak Hani moo? Ishiis Mustayfaan. Mustayfa al-Almaani. Almaani Saudi al-Almaani. ولي الهدي ألماني ولي الهدي جرتا إيه بكيرة تجت ورشة بدو سني وأسيدور أجت سنتين فيميان أولي نقر رجع ستة ولي نقر ممكن ما براد ورندا مستشفى الألماني كولي الهدي جرتا جتشو أيوة سينو نون الفتكالاسي أما وتاسي تيبتا ورسيسي سنجرا وسيسي سني أنا ما تكيس سنجرا يعني كوبانا باسن مليم كوباتي فوقيا درجة رفعت ولا باسن إفهموا مبارك جارنا إيروم أنا ما مستشفى بيكي جدا هل تو كنا متورا بتيه غارا كيفلي ميغا كيف جرتا كيفلي نمبر ميغا كيف جرتا سين جدارني اچيرني كيفلي دبا فري سودومي سدي دبا فري تو كومي سودومي سدي جته دبا فري سودومي سدي كم بوا بعد اي كم بوا بعد 400 33 أكازوم دبا فريف دومي سدي دبا فري سودومي سدي كمال حين جتك المفتي مبارك أولي بارك الله دور ففارمو دور عرفة سودومي سدي افر سودومي دبا فري سودومي سدي اي ammaati kamal namatti nu ofii keetii dhaquu qofatu hin taane warra imbaasii fuutee deebuu dandeessa. Amma Abdushakuuri warri imbaasii jidda warri makka ammoo Abdushakuur kamati beektu Abdushakuuri dawwaleetiniin Ibrahim Abdushe faallee nama yaadate mootummaa mustashfaalleen hamaadha. Almaani eegumsamaa guddaa qaba seenulleen ulfaattuu mala amee warra bakka bu'ummaa uummataa qaban koominiitii wannoo qaban kana wawwaa. Imari ada kamu mata berbeda, nama tu nugar garan. Nama kanu gotu, nama kuma syampun rat amanah fuda tarta. Nuti biaya ke sejarah ni kan bakal gara-gara jera. Warri imbasi Abdushakur nabeka wal bekna tidak wala neraka sudide, tidak wali fuduti lagi. Mali beta. Isaan tu alaafinati qaba. Dhowwamuu sin danda'u poolisiin kamuu isaaniin dhowwuu hin danda'u. Itti gaafatamummaa qabu waan ta'eef isaaniin itti dawwaliitti deebisii nu beeksisamu. Dhaggeega tayyib. Agarsi yaada nama biraa fudhadhaa amma itti dawwalaa jira. Tokkummaan nama waggaa dheeraa fedhamu. Suudii jirta moo biyyatti arganii yoo suuraa kee yeroo turte Suudii jirta? Riyaadiin jiranni. Saudi jira. Inna gama. Seerri Suudii tokkuma haalli namni dhugaan isaa badee wakkatamuuf ta'u akkamitti argama. Hordoftoota baay'ee as jala jira waan ta'eef warri qaama qabu akkan sodaanne keessa nu babbaayyo obboleessa kennallee waan ta'e argaa jirta jechuudha. Kanuma yeroo dheeratu. Galatooma dhimma obboleessa keenya biyya kana seera biyya kanaa walumaan beektanii baay'ee galatooma kan dhiibbaa gochuu danda'u isinuma waan gaarii irra jirtu. Akka obboleessa keenya argu silaa wanti amma argamuu qabu beenyaadha. Beenyaa isaaf malu akka irraa fuudhamu irratti hojjechuudha. Kana kan gochuu danda'u immoo dhiibbaa isin godhaa jirtu. Abbaan kee tokko abbaadha jedhee gaafa si biratti abbummaatti fudhatee si biratti mul'ate namni si miidhe sun miidhaa sanaaf waan barbaachisaa ta'e hunda gochuu hin danda'a waan ta'eef akkuma kanarratti dhimma kanarratti cimsanii hojjechuu qabna. Beenyaa obboleessa keenyaaf malu akka irraa fuudhamu akka irratti hojjetamu
irratti hojjechuu qabna jechuudha. Mucaan kun aafiyaa dhabeera, aafiyaa sana deebisuu hin dandeenyu, walumaan beekna jechuudha. Erga aafiyaa isaa dhabe immoo beenyaan karaa ittiin argamuu danda'u. Biyya kana irratti waan tokkotu jira. Ijoolleen keenya irra caalaan waraqaa eenyummaa hin qabnu turre biyya kanatti dhimma keenya kanaan baasiin badaa dhimmeen hojjetu irratti. Maaliif yeroo baay'ee tarii waan faayidaa qabu warri faayidaa barbaadu deddeemeedhuma dhimma kana irratti hojjeta malee warri kaan akkuma kanatti gatee ijoollee keenya hedduun shamarranis haa ta'u dhiirotas haa ta'u bakka adda addaatti du'an hin dagatamanii. Kanaaf obboleessa keenya kana irratti hojjechuudhaaf waan barbaachisaa ta'e qaama dhimmi ilaallatu nuti illee hanga dandeenye irratti information isiniif keenya irratti ni iyyina. Waan kana kan hojjechuu danda'u embaasii naannoo Jiddaati. Fakkeenyaaf community magaalaa Jiddaan Makkaan jira. Communityin kun imbaasiitti xalayaa erguu danda'a. Irratti dhiibbaa akkuma Ustaaz Kamaal jedhani garuu hundaayyuu akkas nama dhiibbaa godhaa irratti jettan kanatti dhiibbaan godhame furmaan yeroo gabaabaa keessatti argamuu danda'a. Yoo mucaa kana namni baqatte garuu Araboonni maraqanii ilaalanullee irraa baqatuu jechuudha. Hin beeknu jechuu danda'ani. Siigalee kanaaf dhiibbaa akkuma kanatti akkuma Dr. Rasili amma godhaa jirtan kana dhiibbaa kana itti fufa. Wanti akka kanatti dhiibbaan godhamnaan yeroo gabaabaa keessatti furmaanni argama yaada. Biyya kana keessatti nama waraqaa eenyummaa hin qabne akkuma nama jira miti yatiima yookiin nama abbaa malee dhalateetti ilaalama biyya kana keessatti. Siigalee mirgi keenya yeroo baay'een sarbamaa miidhaan garaagaraa irratti namni abbummaatti fudhatu hin jiru. Garuu dhiibbaan godhameennaan wanti hin hojjetamne hin jiru jechuu barbaadeetanii. Kanaaf akka qaawwiin hin galleef akkuma kanatti qaama dhimmi ilaallatu irratti iyyaa waan hojjetamuu danda'u waan gahee keenyaa hundumaa immoo nuti isinii waliin jirran jedha Diigetaachoo. Galatoom ulfaadhu. Ustaaz Farhaan silaffisiitan jira badhaa. Bagana kan uftaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Akkam nagaa jirtu? Alhamdulillah. Daqiiqaa tokko inshallah si waliin attu waan amma dubbattan irraa dhageeti. Torbee kana keessa Usame al tokko Usame. Ustaaz al tokko. Al tokko Usa. Dubbat. Abdi. Abdi Usi. Abdi na dhaggeeffadha. Warri gastii na dhaggeeffadha. Aloo. Abdi Getaachoo. Abdi. Kiikki dhagamaa jiraatu. Dhagamaa jira dubbadhaa. Dhagamaa jira yaada. Abdi Shakur. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi rakkoo wayiitii fi si barbaanna. Obboleessa keenya tokkotu mustashfaa almaanii jira jedhanii. Maashinii laagara waliyalaatii kanatti feestalii hojjettu san keessatti miidhaan dhaqqabee hospitaala almaanii hospitaala guddaa waliyalaatii san jira. Akka nu birmattan akka koominiitii Makkaatitti akka ambaasiitti akka nama kan bu'ee isitu mata kana bakka bu'ee itti nuu dabalanii gara keessan dabalee. Okay, mustashfaa Saudi almaanii waliyalaa jira. Maqaan shariikaanoo shariikaan iddoo maqaan muassasin bakkeen dalagu. Bakkeen inni dalagu shariikaa maashewannoo oomisha feestalii oomishanii jiran. Namni achi bira jiru dhukkubsachiisaa akka jiru bakka isaa maal isaa. Arabdootumatu seensise amma arabdootuma seensise warrumaa warshaa. Okay, amma wanti adda baasee akka furmaanni kennamu kan manduuba barbaadu manduuba jechuun tabaqaa barbaadu tabaqaadhaan paaspoortii biyya galchuu qofa barbaadu akka biyya galchu paaspoortiin ambaasaaddarri keessa jiran konsiloonni dippiloomaasonni fi koominiitii Makkaa keessa jiru gareen ijaarametu jira. Informationii jiru asiis immoo saboota sadan irraa saba gurguddaas keessa jira sagalee irraa ijoollee koominiitii rakkoo akkasii kan adda baastu ijaaramanii jiru jarri taakspoortii sanaa fi waan argatan viidiyoodhaan maaliin ragaa jiru jaraa dhiyeessu jarri immoo yoo nama biyya qofa kan ta'e itti baasee baasanii biyya galchu yoo waan namoota dhiyaate irraa falmamu isaa gaafatamu yoo ta'e immoo manduuba kennanii fi gaafatu waan ta'eef akka keenyatti ijoollee warra sana Maamadabiini tokko Umar jedhama. Namuu birraa koo jayini isaanii jedhama. Jarri waan kana deemanii adda baasu. Kana booddee isaa irratti gallachiisu. Taakspoortiin immoo kallattii
kaa'ee ittiinsaa akka hordofamu godhama. Rakkoowwan kana gosa kanaatiif furmaanni kaa'amee jira waan ta'eef amma maamadamiin bayaanii namtanii yookaan akka jarri deemanii ilaalan goone ambaasaaddarris Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kamal kok ya najiba dubbatu mi achi jira waan ta'eef. Ayyee Abdul Shakur Galatu fi David si dawwala. Kamal bilbila rafudi. Salaam alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Akkam Ustaz Kamal. Keenyat. Dubbadhaan nuti danuudha asirra kabajamu. Mucaan kun bira jirra amma egaa haalli akkuma isin argitan miilli isaa raajitee jira. Egalee waan barbaachisu kalas Abdul Shakur kanneen waan asuma karraa jedhamu hingoonaa fi darasmaatu jira wanti biraan jiru kalas kana malee amma ofii gaarii jira galu miilli raajitee jira gaa miilli ittiin jiru. Okay. Isin eenyu maqaan keessan? Najiibin jedhama. Okay. Najiib Zahee Abdul Shakur. Okay. Asuma akkatti manduubuma Abdul Shakuritti gaafatamaa keenya walumaan dalanna waan akkanaa bartanitti bakkeedhaan qabutti himna Abdul Shakur. Okay. Jechuun amma nuti sodaan keenya amma nama 4,600 nu daawwachaa jira. Sodaan keenya inni guddaanii Arabni gara jabeettiidha. Mucaa kana nu jalaa miti beenyaa kaffaluu jibbaaf yookaan miidhaa biraarraan ga'uu dandeessuudhaa jedhu qabna waan ta'eef mucaan kun miidhameera. Warshaa keessa hojjetaa ture. Warshaan isaanii immoo yeroo inshuraansii qaba. Inshuraansiin sun immoo nama miidhameef seera idil addunyaatti akkuma addunyaatti jira waan ta'eef seera. Keessanoo kompileenkii godha gaa'isirti. Nama miidhameef kaffala waan ta'eef dhimma sana immoo kan gochuu danda'u imbaasii qofa. Imbaasii jechuun immoo hawaasa bakka bu'ee biyya sana jira waan ta'eef isin immoo kana caala beektu yeroo hawaasni yookaan lammiin biyya ati dhaabatteef sun miidhamu irratti hojjechuun dirqama mirga qofa sun ta'an dirqamaa fi eenyummaaf namummaa si gaafata waan ta'eef isin immoo qaamaan deemuu keessaniif kabajaaf jaalala guddaa isinii qaba akka abdii geetaachootti isinis waan kana akka isin galmaan geessan abdii isinirraa qabna mee haala kamiin gargaartu asirratti akka uummannis hubatu akka abdiidhaan haara galfannee isin hordofnuuf waan isin barbaachisuun illee Uummanni illee waan isin gargaaru yoo jiran. Haalli gargaaramu asii gaamma imbaasuma gaafachuudha. Abdul Shakuritti deemnee imbaasii deemnee waan ta'e gaafannee waan ta'e isin barsiifna jechuudha wartaneetti amma achirra dhaqaa sabonni isaa ergaa fi mattooqa qofa kan isaan barbaadan mattooqa ganda mattooqa barbaadan mattooqaadhaan isallee asirraa dhumnee Abdul Shakurii wajjin nan dhufaa itti affidee dhufa rakkoon hin jiru namallee dabalannee itti dhumnee inshaallah gara safaaraatti deemnee waraqaa baafnaaf jechuudha. Jechuun mattooqa qabalee qofa. Mattooqa qabalee ta'e mattooqa gandaa barbaadde jirre. Eegalee si baree amma Abdul Shakurii jira. Yoo kana jiddatti wal arginee turre jidduma Sebenarnya abdi geetaachoo miti. Kalau abdi. Abdi geetaachoo. Sebenarnya wal arginee turre jiddaan gaafa waliin turre gaafa aduu wajjiniin itti waliin turre jiddaan. Ishimooti. Galatooma ani alaafinatti amma rakkinni isaa massooqaan bahee fi asii wanta hordofu safaaraa hordofaaf kanaan booda safaaruma hordofaa safaaraatti gaafatamaa jechuudha waa isaa kanatti dhimma isaa kanatti barteetta. Waraqaa eenyummaa qofa taanaan mattaawoqaa qofa taanaan nuti hin ergina garuu waa sodaanne beektu nuti fiilmii irratti sin agarraa shiraa namni biyyi hiyyeessa keessa yeroo dhaqxu namni shira sirratti shiraa nama dubbatu foon qabaanne shira sirratti shiru so eenyuun bira keessaniif deemtu gaadara yookiin lilmoo kennuufii danda'u yookiin labanuma keessa waa buusanii kennuufii danda'u sodaa jedhama. Wanta akkasiin jiru jarri kun illee warra jaallatu bartee rabbuma xarraan kee irra jarri kun nama gaggaarii amma kun bira jiranii bartee nama waan akkanaa godhu illee miti jarri. Wallahi jarri kun haalii keenya caalaan inni ilaalu bartee mana keessa jaratti nama gaarii bartee. Jechuun yeroo mucaa kana akka dhagaa turretti tuusiniin nufi mucaan yeroo balaan irra ga'ee jedhu akka daandii fa'a irratti gatanii fi konkolaataa rukutame fa'aa dubbatamaa tureefaniyyuu waan kana daasee. Sana of sodaatanii gatanii daandii irratti kun maara of sodaatanii tan marga mootummaa fuudhee waatti gochuu hin danda'anu. Kanaafan bar ergasii inni hawwatu jiru warra imbaasii walitti qabee arrabsaa jiruu fi abbo. Ijoollee kana imbaasiin bira ga'eera taanaan waan tokko isaan fidan hin jiru. So yoo isaan imbaasii
Mama Barteta, Wama Kanana Malena Kabartizati, or Kalena Kabarteta, why community Makakesa, Abdul Shakuruma, Jinna, Namaka Paramuna Kuseti, Wanda Casino of Tara, de Mera Pony, you remember Kanaka Abdul Shakur, the Finara Ponka Sinji. Tole kala nama kuma Afrika di bato rafun rati wada no galtani wallahi ka baje gudda sini kaba garo rakko way do ragega wal ko macuni simbar bacisu akasini mogal man no gisano ngona amma